dabalama bilbilaatu natti bu'ee bilbila fardii waan taateef kaasuudhaan qaba bilbila maallaqaati yooniin dhiise gaariin ta'u kanaafin deemee ammas deebi'ee warri seentan waliif sheer godha walii dabarsaadha xiqqoo isiniif hin eega waan yeroon waan adda murameef xiqqoo niin eega namni hanga deddeebi'u xiqqoo hanga namni wayyaa'u niin eegaa deddeebi'a wanni kun fardiidha oromoon diinaa firaddaan beekuudha qaba dalagaan teenyammaasi as gubbatti diinaa fira oromoodha addaan baasuudha gantootaa fi qabsaa'ota addaan baasuudha dalagaan teenya dhugaa oromotti himuudha dadhabina jiru bakka namni hin garre qonnee ummata agarsiisuudha waa'ee jaarmaa maqaa dursummaa oromoo tokkoomeetiin deemaadhaa turee fi amma deemaadhaa jiru jaarmaa oppidiyoodhaa walitti laaqamee ummata oromoodhaa basaasee ummata oromoodhaa diinaaf saaxilaa jiruutiin dubbachaadhaa ture walii sheer godhaadhaa walii dabarsaa bakkaan itti dhaabirraa'een itti fufa hanga heddummaattanuu dhaamsaa isii qaba hanga namni dhufuu walii sheer godhaan gasuu hanga namni dhufuu waa'ee gantootaa kana yaada qabdan daqiiqaa takka yeroon caalletti viidiyoo waraabaadhaa inboksii naa ergaa waa'ee tanakaadhaa yaada qabdan inboksii naa ergaa viidiyoo daqiiqaa takkaa gadii waraabdanii tanakaan nama gantuu kan akka kanaati waraabdeeti ergitaa jechuudha sagaleedhaa miti viidiyoodhaan barbaada waa'ee harraageessi nama kanaa itteeti waraabdanii ergitan waa'ee gantoota ammaan tan abbee warra gantoota amma ibsaaxilee kana warra abbaa nagaatii fi jaarma isaa abaa tokko beejamu kanaas daqiiqaa takka yeroo geenyetti viidiyoo teessan waraabdanii naa ergitan dhageessu walii dabarsaa dhaamsa kana arrirraa eegalee viidiyooniin fudha dirqama daqiiqaa takka caaluun qabdu dookumantarii wayirra dalaguu waan barbaadnuuf warreen addunyaarra jirtan hundinuu biyya arabaa biyya faranjiidhaa biyya hunda biyyarraayis warri jirtan hundi natti ergaa viidiyoo waraabuu qabdan viidiyoo daqiiqaa takka an maqaan kiyyaa baluu abaluutiin jaamaa an Ali Yusufiin jaamaa biyya Ameerikaadhaa isteet akkanaatiin jiraadhaa gantoonni biyya alaa kanaa horiidhaan bitamee galee keessattuu warri akka tanakaadhaa warri akka abbaa biyyaa warri akka abaluu jettanii yaada namarratti yaada qabdan maqaa dha'uudha qabdan warreen tanakarratti viidiyoo waraabdinitti erguu barbaadan maqaa tanakaadhaa kaasuu qabdanii warreen abbaa nagaa irratti viidiyoo waraabdinitti erguu barbaadan maqaa natti erguudha qabdanii maqaa kaaftanii warreen harraageessa irratti yaada qabdan akkasumatti waraabdinitti erguudha qabdan viidiyoodhaan ta'uudha qaba it has to be under 1 minute daqiiqaa takka ta'uu qabaa daqiiqaa takkaa gad ta'uu qabaa viidiyoo gaggabaabduu waraabaa inboksii caffee raamisitti erga daqiiqaa takka yaada qabdan qulqulleessaa waraabaa haawwan keenya aayyotiin teenya abbootiin manguddoon dargaggeessi qeeroo qarreen oromiyaadhaa fi oromiyaa ala jirtan hundinuu yaada namoota kanarratti qabdan baruudhaan barbaada viidiyoodhaa waraabaadhaa natti ergaa takka sootinaa shamarranis dhiirrinis manguddoonis haawwanis hundi keessanuu tanakaan nama akkanaati gantuudha nama akkanaa nama akkasii yookaan tanakaan nama gaarii nama qabsaawaa nama mirga namaatii falmatu nama oromoodhaa qabsaawaa jiru yaada qabdan natti ergaa hundinuu sibatabaadha sigalee viidiyoon garuu akka mijaatu daqiiqaa takka ta'uudha qaba warreen kana bilbilaatiin natti erguu jiru jira warra Noorz Ameerikarraa kana bilbilaatiin natti erguu jiru jira kanaas walittiin qaba ibsaa do not call me maal taate ibsaa dheereessaadha you keep calling me and I'm live you can see me right silkii taan dawwale silkii biraa jira silkii taan naa dawwale silkii 1150 naa dawwale dhumtisiidha 1150 kudha takka 50 achirra naa bilbila silkiin itti dubbachuu jiru hubbatti natti hin dawwalinaa maal taate rabbii jaati waan kana godhaa walii dhaama warri ma laayiviin seenin warri ma dhagaa jirtan warran dhaganiif hima caffeeraammis akka naa ergaa godi walii ergaa godi hojjaasunii turre
warri yaada qabdan hundaahu ergaa maaliif yaanni ummataa barbaachisaadha. Yaanni ummataa wanni kun akkuma nutummaan qoftiin haasawaadhaan jirre sigalee fayyade Suleyman akka nutummaan qoftiin haasawaadhaan jirre akka ummanni Oromoodhaa especially diasporaan reactioniin diasporaadhaa maal fakkaata waan jiru ummanni biyya arkuudha qaba. Caffeeraamis diaspora taa'ee caffeeraamis kophaasuu jira moo warri calisee taa'u kuni let me tell you this icciitii takkaan isiniif OPDO warra biyyatti galchite kana warra maallaqaan bittee biyyatti galchite kana kutaa hundarraa galchite warra Harargeerraa alaa fuutee galchite Jafar Aliitii fi Tanakaafaa akka bakka bu'aa Harargee gooteeti biyya galchite. Akka ummanni Harargeedhaa isaan laalee hunoo ummanni keenya ka biyya faranjiidhaa jiruuhu mootummaa tana itti amanee galee mootummaa tana deeggaree galee nutis deeggaruudha qabnaa jee akka deeggaruu fi dirqama alaa nama bituu wanni barbaachiseef OPDO waan kana qofaaf warra Arsii keessaa bitamee galee ala kanarraa akka warri Arsiidhaa ka biyya jiru namni keenya ka biyya faranjii jiruuhu galee mootummaa kana deeggaraa jira nuti hoo maaliif hin deeggarree jee akka ummanni Arsii ka'ee nama kana laalee deeggaruu fi diraamaa dalaguudhaaf galchite. Warra Baalee nama Baalee kan ala kanaa maallaqaan bittee OPDO'n galchite ummata Baalee ka biyya jiruun sobuudhaaf. Nama Tuulamaa kan ala kanaa maallaqaan bittee galchite nama Tuulamaatiin sobuudhaaf. Nama Wallaggaa kan ala kanaa bittee galchite nama Wallaggaatiin sobuudhaaf. Nama Walloo kutaa hundarraahu bitanii galchan. Meelaalaa dubbitan warri Harargeerraa bitanii galchan akka bakka bu'oota Harargeedhaatiif godhee dubbata yeroo hunda laala. Namni Arsirraa bitamee galees akka bakka bu'aa Arsiidhaatiif godhee dubbata. Amma ilaale Mustafaa Jaarraa laala warra ABO tokkomii kan laala. Akka bakka bu'oota Arsiif godhan akka bakka bu'oota Arsiidhaa akka Arsii waa hunda isaanirra kaattee Abbaa Nagayaatii fi Mustafaa Jaarraa fa'a nama kennaa isaan tunuun deema isaantu qabsoo teenya tana galmaan ga'a namni kenna kaala jiruu galee jira akka warri biyyaa jiru that is their dream. OPDO'n waan kana saaxiluudhaaf reactioniin diasporaadhaa hedduu barbaachisaadha jechuudha. Aweenyu dubbii tanaan fixee si deebisaa buleessoo iddoo sahi dhageessu diraamaa OPDO'n dalagdu kana jala baruudha qabna nuti warri diasporaadhaa react godhuudha qabna. Ani nama Harargeedhaati nama gaara mul'ataati mee dhageeffadha. Ani warri ala kanaa gale kuni bitameen nu biraa galee OPDO'n maallaqaan bite lakkii nuti namni Harargeedhaa ka biyya faranjiidhaa jirru kun yaada gantoota kanaan qabnu nuti ammallee dhaabbii qabsoodhaa qabnaa gaafiin qeeyiroon deebine gaafii qeeyiroo deebisuu irratti ni hojjannaa hojjechaatis jirraa jedhee ragaa bahuudhaan qaba. Ragaa baatiin jira laayiviidhaan ummanni biyyaan ilaalaa jira. Isinis aadaa wajjin dhuftanii yaada keessan viidiyoo diiqaa takka takkaatiin natti ergitanii ragaa naa bahuudha qabdan. Namni Harargeedhaa lakkii nuti Tanakaadhaa fi Jafar Aliifaan bakka nuun bu'anii jarri kun warra maallaqaan bitamee garaa jecha galee jettanii warri Arsiitiis lakkii nuti warri Abbaa Nagayaatii fi Mustafaa Jaarraafaan kajoorii ajjeesijee biyya gale bakka nuun bu'anii nuti ilmaan Arsiidhaa ammallee kaayyoon teenya tanuma sanii dhiiga qeeyiroodhaa dabarsinee hin gurgurru dhiiga qeeyiroodhaa gaafii qeeyiroo galmaan ga'uudhaaf nuti ijoolleen Arsii ta diasporaa jirtu qabsoon dhaabbiin teenya achuma jirti jettanii ragaa bahuudha qabdi jechuudha. Ijoolleen Tuulamaatiis ijoolleen Wallaggaa ijoolleen Jimmaa ijoolleen Walloo ijoolleen Booranaa ijoolleen Gujiidhaa hundinuu laalamma Gujiif bakka bu'aa Nageessa Oddoo Dubee galche saayiba keenya Nageessa Oddoo Dubeedhaa galchee jechuudha. Nageessoon gaafa gadu fookasiin isaa guddaan Gujiin qabachuudhaaf. Akka ummanni Gujii ilaalee hay Nageessoonu namni keenya ka barate namni keenya ka tamaareehu namni keenya ka biyya faranjiidhaatii dhufeehu hunoo biltsiginnaa tahee biltsiginnaa deeggaraa jira nuti maaliif hin deeggar inninis kana wanni ajandaan galeef hunoo nutuu biyya alaatii amannee galle mootummaan tun biltsiginnaa tana jijjiiramni ni jira isin arguun dandeessanii nuti ka biyya faranjii jirruu garree dhufne deebi'aa je'eeti uummatatti himaa jechuudha. Diraamaa kana dalaguudhaa deeman kanaafuu isin hundaan isin gaafadha Oromoota kutaa hundarraa dhufe hundaa'u Oromoon Oromoodha kutaa waan jan kana diinaan nu dujaare Arsiin biyya kophaatii miti Harargeen biyya kophaatii miti akka bittaadhaaf mijjaa'uufitti Amaarri daangaa nu idduu kaayee asii achiin Arsiin
asii achiin harargeedha asii achiin tuulama asii achiin wallagga jee kan hudduu kaaye oromoon daangaa fi gootee hin beektu oromoon ifiddutti daangaa jaartee tolfattee hin beektu kanu iddu jaare warra nu bitaa tureetu daangaa nu iddu jaare laalamma arsii fi harargeeddu daangaadhaa jiraa jan asii achiin arsii asii achiin harargeedhaa jan baalee fi harargeeddu daangaa jira jan asii achiin harargee asii achiin baalee jedhii miti garuu an amma nama as gubbaa jiraatu boordara gubbaan jiraadhaan boordara asiin gad deemu baaleen dhaqaa asiin deemu arsiin dhaqaa asiin harargeedha nama harargeetiin jedhama arsiin walakkaan takka harargee keessa jirti harargee walakkaan takka karaa gadii saniin arsii keessa jirti loqonni jara kanaa wal dhawaadha amma ganda joorfalaadha amma joori namni arsii jedhamu harargeedha jedha garuu amaarri jarri daangaan hudduu kaaye joori lakkii ati harargeedhaa miti ati arsiidha ati sabboona arsiiti akka nuti fiilingii kana qabaannuuf akka nuti sabboonummaa oromummaa tana lakkifnee kutummaadhaan boonnuuf diinni daangaa nu iddu jaaree isin asii achiin arsii jedhamtanii isin asii achiin wallagga jedhamtan isin asii achiin harargee jedhamtanii daangaa walitti hin dabrinaadha daangaa keessan eeggadha eenyurraa oromoorraa moo so diraamaa diinni deemuun kana nuti hujirra oolchinee jalaa qabnee nuti sabboonummaa harargummaa sabboonummaa arsummaa tan amma oppidiyoon deemtuun tanaaf hin deemaa beekadha sabboonummaan harargummaadhaan jirtu no sabboonummaan arsummaadhaan hin jirtu you are fooling yourself if gowwoomsaadhaa jirta ati arsii keessa dhalatte malee arsiidhaa miti you are oromo an harargee keessattiin dhaladhe malee oromiyaa keessatti daangaa qabaachuun qabu an oromoodha yooni akkasitti yaadne yooni arsiin arsummaadhaan yaadde yoo harargeen harargummaadhaan an harargeedha an sabboon harargeeti akkama jafaraliitii fi tarakaan faan jankan an ilma harargeedha amaarreedha kunis achi keeti an ilma wallaggaa harsi achi keeti ana tokkicha arsiidha ana malee eenyu jira ilma arsiidha an dhukkeen itti kaasija kuni maali if gowwoomsaadhaa jirra waan diini nuu kaayeen dhaynee akka gowwaadhaa keessatti if darbinee if gowwoomsaadhaa jirraa jechuudha amma warri ala kanarraa bitamee galee wanni isaan calaqqisan ka arsirraa gale sabboonummaa arsiidha ta oromummaa tana beekadha lafa kaanii sabboonummaa oromummaadhaa lafa kaaniiti sabboonummaa arsii ijoolleen tuulamaa ta ala kanaa bitamtee galte nuti ilmaan tuulamaa ilmaan goobanaa daaceedha nuti ilmaan maarreedha ilmaan gurbaa eenyu waaqoo guutuudhaa dhahee kana eenyu maasa kaan boodhaa kana nuti ilmaan goobanaa daacee seenaa goobanaa daaceedhaa deebisuudha qabna siidaa goobanaa daacee ijaaruu qabna sabboonummaa oromoodhaa if keessaa buusanii waan kana warri oromoo keessa gabbuusuu barbaadu eenyu oppidiyoodha warri harargeedhaa kagale nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaadhaa akka waan jaarraa abbaa gadaa harargeedhaa qabsaawe nuti ilmaan elemoo qilxuudhaa akka waan elemoo qilxuudhaa harargee qofaa qabsaawe laala jarkallee bar maqaa balleessanii miti jaarraa abbaa gadaa oromiyaadhaa fi uummata oromoodhaa guutuudhaaf qabsaawe jaarraa abbaa gadaa kiristaana islaama waaqeffataa hundaaf qabsaawe jaarraa abbaa gadaa wallagga arsii jimma wallo hundaaf qabsaawe harargeedhaan qabsooyin maaliif namni harargee dhalate qoftiin an ilma jaarraa abbaa gadaa hin jedha maaliif ka wallaggaa an ilma jaarraa abbaa gadaa hin jenna maaliifin an ka harargee dhalate ilma taaddasaa birruudhaa hin jenna dubbisi galee maaliifi ka wallo dhalate an ilma waaqoo guutuu hin jenna oromummaan dhugaadhaa bakka kana jirti waan kana balleessuu barbaaddi oppidiyoon dubbii tana balleessuu barbaadan akka sabboonummaan oromummaa tun hin jiraanne barbaadan akkama ijoolleen shawaa keessaa bitamtee galte falmataa fayyaade ijoolleen shawaa keessaa ala kanaa bitamtee galte warra biraanuu leenjisoodhaa dammaqaa nagaasaadhaa maarreedhaa garasuu tufaadhaa wali qabe birahaanee maarree kana wali qabe amma ajandaan ijoolleen shawaa galteen guddaan sabboonummaa goobanaa daaceeti goobanaa daaceedhaa goota seenaan isaanii badee siida dhaabnaa fi kun maali oromummaa san keessaa hambisanii akka oromoon gartee hay eega shawaan sabboonummaa goobanaan boonte an arsiinoo maaliin godha anis arsiin seenaa kiyya gartee warba arsii keessa wareegame nama arsii ka wareegame qofa maqaa yaambadhee waaqoo guuturraa eegalee haaji adam ganamoodha maarree ganamoodha goototuma arsii qofa arsiis yaammattee harargeenis gootuma harargeedhaa qofa jaarraa abbaa gadaadha elemoo qilxuudha burisoo boruudha maarreedhaa goota keenya harargee beekadhaa kanusi yaammatte
walloos gootuma si yaammattee diraamaa kana jara keenya itti dammaqaa OPDO'n Oromoodhaa yaaddee osoon ta'in Oromoodhaan diiguudhaaf diraamaa kana dalagaa jirti. Kanaafuu warreen bitamee alaagalee kana viidiyoo yaada isaa irra qabdan daqiiqaa takka takkaa gad waraabaadhaa natti ergaa. Viidiyoodhaan natti ergaa. Qilleensaraan oolcha. Warreen qilleensaraan ooluun barbaanne natti ergina. An dhugaa siima. Hayyama keessan malee qilleensarra oolchuun barbaadu. Warreen ammoo dhugatti dhugaa Oromoo tana dubbachuurraa hin qaanfadhu caffee raammisuu laayivii beeyaasa waan duune lubbuun keessaan baane anis namaaniin dubbadhaa dhugaa Oromoodhaa warri jettaniif itti amantan viidiyoo waraabaa natti ergaa daqiiqaa takka takka. Namni keessattuu namni Harargeedhaa yaada gantoota maqaa keessaniin bitamee biyyatti galee kanarratti yaada qabdan natti ergita warra Harargeedhaa. Namni Arsiidhaa gantoota maqaa keessaniin bitamee biyyatti galee maqaa Arsiitiin dallaalaa jiru yaadarra qabdan natti erga. Ijoolleen Tuulamaatiis gantoota Tuulama keessaa galee maqaa keessaniin naggadu Oromoo diigu jiru yaadarra qabdan natti erga. Ijoolleen Wallaggalleen, Wallolleen, Jimmalleen hundi keessanuu akkasi waraabaa natti erga. Let us be fair for Oromummaa. Jiddugala keenya Oromummaa godhannee sabboonummaan teenya Oromummaa irratti hidhamtee akkasi wajjaa jiraannu. Yoo akkas hin taane haala amma deemu kanaan haala amma jarri adda bilisummaa Oromoo tokkoomee jiru jaarsi guddaan Abbaa Nagayaa faan deemu kanaan hallayyaa keessaan baane keessa bu'u keenya jechuudha. Hallayyaa keessaan baane keessa. Amma Abbaa Nagayaa diinni isaa guddaan jaarmoota Oromoodhaa diina isaa guddaadhaa. OMN diina keenya bar OMN gubbaa taa'eeti miidiyaan kun illee nun dhiyeessine miidiyaan kun illee rakkoo wayii qaba miidiyaan kun illee OMN gubbaa taa'ee haasawaadhaa inni bargaamii akka ilaal sammuun wallaalaadha. Sammuun wallaalaadha. Miidiyaa sun gubbaa taa'ee haasawee miidiyaa sun kootu nun dhiyeessine nama qunnamuu qabdan hin qunnamne osoon an jiru akkamitti galaasaa qunnamtan jedha. Ignorance. Wallaala salaalame. Akkamitti osoon an jiru galaasaa qunnamtanii. Galaasaan bakka qabsoo Oromoo irratti hijibu bira kutee jira. Bakka dhiiga qeeroodhaa gurguru bira kutee jira. Abbaa Nagayaa silaa ibbeekee sammuu qabaate silaa garaan sobuu baate bakka dhiiga qeeroo gurguru bira kutee jira. Namni kun nama yeroo dheertuu qawweedhaa waadhaa ture. Garuu maal goonagaa garaan nama hunda soba. Bitamaadhaa fi qabsaawaa addaan hin beektu hanga guyyaan dhufee addaan gingilchu. Hanga guyyaan dhugaadhaa dhufee kamtu garaa bulaa kamtu sabaa bulaa addaan gingilchu addaan hin beektu. Arra galaasaan sabaaf buleeti Abbaa Nagayaa garaadhaaf bulee jechuudha. Daasaawutiis irra kaadhaan jiru isaan ragaaf rabbe isaatu ifiin je galaasaan sabaaf buleeti Abbaa Nagayaa garaadhaaf bulee jechuudha. Nuti mootummaadhaa wajjin dalaynaa mootummaadhaa wajjin ummata basaasaadhaa jirra. Mootummaadhaa wajjin qabsoo Oromoodhaa naaffisaa jirraadha. Abbaa Nagayaa rakkina beeta mangistii keessaa Oromoo irra deemu jiru takkallee afaan hin baane. Dila OMN gubbatti zaadheer siraasawu rakkina Daaneel Kibrat Oromoodhaa mangaa qeeroo Oromoodhaati mangaa jee Abbaa Nagayaan dubban. Dhiibbaa nafxanyaan Oromoo gabroomsuudhaaf halkanii guyyaa lola banaa jirtu Abbaa Nagayaa hin arku maaliif maallaqaan ija cufan. Garaadhaatu ija cufe. Garaadhaan yaadu jira jechuudha. Sammuudhaan yaaduutu hin jiru. Garaa haguute OPDOdha. Garaa OPDOn guutee waan yaaduuf dhumaatii qeeroon arku dhumaatiin barattoota Oromoodhaatti mul'attu ummanni Oromoodhaa hagurummaa jetti kufuudhaa deemu kun hin arku. Garaadhaanii ija isaa cufanii jiran jechuudha maallaqaan. Garaa xif goonaan Abbaa Nagayaa mootummaadhaa wajjin dalayna mootummaadhaa beeka. Nuti mootummaan nuu katabe nuti mootummaadhaan nuu farramee malee waa takkallee nati negatiif. Tuffii ummanni Oromoodhaa seenaa gabroonfataadhaa keessatti ummanni Oromoodhaa haga ammaan tanaa takka takka tuffatamee hin beeku. Tuffatamee hin beeku. Abbaa Nagayaa garuu kanan arku. Kanan arku Abbaa Nagayaa itti mul'atu. Dhumaatiin barattoonni Oromoodhaa naannoo Amaaraatti akkasitti dhumanii dhufan sun Abbaan Nagayaan arku jechuudha. Maaliif garaadhaa cufe? Garaadhaatu akka hin garre godhe. Garaadhaan cuqqaalan. Dhumaatii Gujii fi walgahii deemu jirtu Abbaa Nagayaan dubbatu. Dila harraageessi ol bahee Oromoodhaan girrisaa jiru Abbaa Nagayaan arku maaliif hogganni isaa girrisaadha. Hogganni isaa harraageessa. Dhugaan jirtu kana.
dhugaatana bakki laafinni jiru nu bira jira laafinni keessattuu warra diasporaadha. We have to expose and we must expose these individuals. Akka bakka nun buune akka nuti yaada isaanii hin qabne gantoota kana saaxiluudha qabnaa jechuudha. Oromoon amma diinni abbaa nagayaa jaarmoota Oromooti. Mootummaadhaa miti, nafxanyaadhaa miti, beelaala. Diinni abbaa nagayaa kalee machaadhaa ture jaarmoota Oromooti. Adda bilisummaa Oromooti diinni isaa guddaan ammaan tana Daawud Ibsaadhaa diina keenya Amaara Daaneel Kibrat osoo hin balaaleffatin Daawud Ibsaadhaa balaaleffata abbaa nagayaa. Hangan takka gowwaadha. Hangan takka garaadhaan bitan. Hangan takka garaan isa sobe. Osoo Daaneel Kibrat hin balaaleffatin osoo mootummaa afaan Oromoodhaa balleessuudhaa deemtu. Mootummaa seenaa aanolee fi calanqoo balleessuudhaa deemtu kun afa taarikiidhaan jiru jettu. Osoo irraan dubbatini abbaa nagayaa Daawud Ibsaa dubbata. Daawud Ibsaadhaa maarree aangoo jaalataa, an maarreedhaa aangoo maarreedhaa ta'eetiin maarreedhaa. Namni politikaadhaa namni biyyaan bulcha jiru namni jaarmee politikaatiin qaba jiru daqiiqaa 5 harkata keessatti he is supposed to address national issues. Sabummaa Oromorra waan gahu jiru silaa dubbachuun irra ture. Sigalee kana arko garaadhaan cufan. Akkamin namni diinni garaa sii guutee akka fedhe si godha abbaa nagayaa. Akkamin diinni garaa qochumaa si guutee akka ijoollee qabsoon beeynetti garaadhaan sobamtee umrii tanaan kana booda meeqa jiraatta. Anangaan jiraadhu hin beeku rabbii beeka. Fedhi turbaan tokko boru hin jiru yookaanis zaata akka booda hin jiru yookaan rabbiin amma si fuudha. You never know. Addunyaa biraa duutu garaa biraa duutee booda akka bombisti dhoo'u taa'u kanaa jecha hogguu qabri keessa kaan guyyaa booda akka bombi dhoo'u garaan kee. Sanuu akka walirra guddaatiin dhoo'a garaa dhugguusa awwaalan boqoytee akka bombi dhoo'a. Garuma kanatti biddeena gagguuruudhaa jecha hogguun dhiiga qeyroo gubbaa dhaabbattee nuti mootummaadhaa wajjin dalaynaa hoguu jette abbaa nagayaa xiqqollee maaltu si dhagama bilisa maaltu si dhagama. Mootummaan kun mootummaa Oromoodhaati. Are you sure? Abbaa nagayaa mootummaan kun mootummaa Oromooti. Silaas maal sirraa eeyna. Garuu wanni guddaan yaa turuun gaarii. An silaan abbaa nagaa akkatti yaadee hin beeku. Nama Oromoodhaaf yaadu nama jabaadhaa waan fedhilee ta'uu jeetii yaadu ture. Garuu turuu waa hedduu nama agarsiisa. Bagaan turee sii kana jeesse erge. Baga si garre bagaan si erge. Sii kana ta'es bagaan si erge. Sii nuti mootummaadhaa wajjin dalaynaa waraqaa ibsa jennoo baafnes mootummaadhaan nu barreesse. Maareedhaas mootummaan nu godhe. Abbaa nagaa maal taate rabbii waan garii numa dhustu waan garii qaaniidha. Qaaniidha. Nama ka caffee raamskaan na dhagahaa namaatu yaadana rakkina tallee jettee yaaddu nama hedduun na dhagahaa OMN nama hedduun dhageeffataa. Dhageessu. Thank you for using Mastercard Visa dhaan jette silkina dhageessi hedduudhaan warri advertaayiziidhaa kun. May an istifada jiru jiraachuu maal beekan. Thank you for using Mastercard. Anyhow, dubbiiti karaa dhumaatiin jira. Namni ijoollummaan biyyaatu maal siin jette ijoollummaan dhaloonni maantanaatu maal siin abbaa nagaa jettee maqaa jaarmaa himachaadhaa waan akkanaa dalayddu qaaniidha. Kanaafuu abbaa nagaarrattis yaada qabdan viidiyoo daqiiqaa takka takkaa waraabaadhaan itti ergaa. Viidiyoo daqiiqaa takka takkaa kun yaaminsa kana Oromoota addunyaarra jiru hundaaf hin godhe. Oromoota addunyaarra jiru warra sabni Oromoodhaa kun cunqursaa hamaa jala galuu deema cunqursaa kanarraa baraaruudha qabna jettanii amantan hundaaf. Xawalwaallee fuulqiyyeedhaaf miti. Warri xawalwaalleen fuulqiyyeen fuula isaa agarsiisuun barbaadu. Maaliif? Karaa sirba toleeti. Karaa sirba toleeti. Kanaafuu warri dhugaadhaan saba kanaaf hayni saba kanaa dabee jira. Dhugaan saba kanaa dabdee jirti. Dhugaan tun qaceeluudha qabda jettan yaada qabdan viidiyoo waraabaa daqiiqaa takka takka natti erga. Viidiyoo daqiiqaa takka takka hin geenye waraabaadhaati natti erga. Fayyaa ta'a
qindeesseetiin gadhiisa walitti illee gadhiisuu adda addaan gadhiisuu gadiin dhiisaa viidiyoo keessan za'aa tanarraa eegalee niin fudha niin simadha dubartiin jinaa dhiiran jinaa shamarran jinaa haawwan jinaa manguddoon jinaa sheekan jinaa qeensin jinaa yaada qabdan oromummaa irratti namoota kanarratti yaada qabdan natti ergaa again warreen harargeedhaa bitamtoota harargee irratti focus godhaa warri arsiidhaa bitamtoota keessan ka arsii keessaa bahe irratti focus godhaa warri wallaggaa bitamtoota wallagga keessaa bitamee oromoo cabsu jiratti focus godhaa ijoolleen tuulamaa bitamtoota ijoollee tuulamaa haala kanaa maallaqaan bitamee galee oromoo diigaa jiratti focus godhaa warreen biraattis akkasumatti ijoolleen gujii ijoolleen booranaa akkasumatti gantoota qa'ee teessan keessaa bitanii ummata keessaniin sobuudhaaf galchan kanarratti godha wasaappii kiyya ammaan daawunloo godha lakkoofsi wasaappii kiyyaa amma isinumaa jechaan daawunloo godha hedduun barbaadu yaa'ii qaba wasaappiin hugguu rafan xiixxiixxii fira naqan amma garuu dhaamsa kana fudhachuudhaaf daawunloodiin godha lakkoofsi wasaappii kiyyaa 4 badeessa 4 999 11 ilaalcha tana ati harargeedhaa miroobaa gadaadhaa ilaalcha tana kaadhaa fi Jaafar Alii farra qabdu viidiyoo dhiiqaa takkaa waraabdee natti ergita dhugaa Jaafar Aliitiif tana kaan bakka na bu'anii an harargeedhaa isaan hin deeggara lakki tana kaadhaa fi Jaafar Alii warra garaadhaaf bitamee galee an isaan bakka nan bu'an tasuma isaan hin deeggaru asirratti yaada qabda yaada oromummaadhaa waan sammuun keessan jajgootuun dubbadhaati viidiyoo dhiiqaa takkaa waraabaadhaa ergaa lakkoofsa kiyya si baxee jira lakkoofsa kiyya walii ergaa walii dabarsaa maali bineensa waantan wasaappii ammaan daawunloo godha gura siraa gobbee daawunloodiin godha 4 999 11 naman dhibu 999 11 4 999 11 asuma tamaatee duudhaawu lakkoofsa harkattan wala lakkoofsa barbaa turtan lakkoofsa harkattan seef godhadhaa kaayyadhaa caffeeraan bis garuu lakkoofsa hedduun kaasu kadalagaadhaati yeroo hedduun kaasu yeroo hedduu oofii harkaa kabiraatiin qaba daawunloodiin godhaa achirannaa ergaa eeriyaa koodii akkami warri biyya biraa jirtan hugguu Ameerikaa dawwaltan biyya biraa raakbii dawwalan natti himaa 011 asirraa guu dawwalu yookaanis pilaas goona mallattoo madammarsan mallattoo dabalaadhaa san goona mallattoo san goonaa isin maal gootan hogguuni biyya biraa Ameerikaa dawwaltan hogguun asirraa Afrikaa dawwalu 011 godha warri biyya biraa dawwaltan wal gaafadhaa koodii kuni akkuma Ameerikaatti digitii 10 akkuma lakkoofsa Ameerikaati kaniin katabe koodii hogguu Ameerikaa dawwaltan itti seentan itti godhadhaa garuu warra Ameerikaatiif koodiin barbaachisu yes Jaafar Mahammad warra Ameerikaatiif koodiin barbaachisu warri Kaanaadaadhaa nambara takka dura naqa warri biyya biraa jirtan 001 okay warri Itoophiyaa jirtan viidiyoo natti erguu dandeessan warri biyya Arabaa jirtan warri 011 warri Awurooppaa jirtan yaada keessan kennadhaa fayyaa ta'a karaa wantaa wal garra ammaan daawlu godhe after 5 minutes thank you yeroo gaarii